yookaas immoo shakkaa sodaachaa utuu hin taane garaa guutuudhaan duukaa bu'e. Maaliif bor akkam ta'a laata? Bor deebi'een gala waan ta'eef qotiyoo koo kana akkaman godhaa, qabeenya koo kana akkaman godhaa, yookaas immoo wanta yaade kana kaadhee deemuu naa wayya bor waan ta'u hin beeku hin jenne garaadhuma guutuudhaan duukaa bu'e. Har'ayyuu warri garaa guutuu Yesuus duukaa buutan hoomaa hin taatan. Iyyaatame hin jedhaasin. Garaa guutuudhaan duukaa bu'e waan ta'eef bor maaltu ta'a, bor akkam ta'a, Eliyaas akkam ta'a, ani akkaman ta'a waan jedhu kaalkuleeshin sana keessa nanne itti amanee sagalee dhagaye kana dubbii dhagaye kana itti amanee Eliyaas duukaa ka'e waan qabu hundumaa kaa'ee achi godhee haadha manaasaa waan dubbatu hin qabu, ijoollee isaa waan dubbatu hin qabu. Macaafi qulqulluun isumatu Eliyaas duukaa buusaati malee haadha manaasaaf kana dhiisee ijoollee isaaf kana dhiisee waan jedhamu hin jiru. Garuu waanuma qabu qaleenyi duukaa bu'e. Eliyaas duukaa sokkee jedha. Gaafa sokke deebi'ee galuudhaan akka deebi'een galetti manaa ka'e. Ameen jedhaasin. Akka deebi'een galetti waan qabu waan bor salaalu waan bor yaan isaatti dhukkufatu maal godhe qalee nyaachisee duukaa deemee jechuudha. Duukaa deeme. Kanaaf achin kaa'ee dhufe waan ta'eef Phexros faa yoo gattan kakuu haaraatti yeroo tokko kiyyoo kaanii waan dhufaniif rakkataniiru. Fannisanii waan dhufaniif rakkataniiru. Dhaqanii fuudhuu barbaadaniiru. Gaafi fixatanii waan hin dhufneef jechuudha. Inni kun garuu fixatee dhufe. Dhaqee kan godha dhaqeen sana godhan jenne. Inni duukaa bu'e kun nan gatu jedhee duukaa bu'e waan ta'eef inni duukaa bu'e kun nan qaanessu. Inni qabadhee kee kun nan qaanessu. Naman karaa isaa arge kun nan qaanessu waan ta'eef jedhee ba duukaa bu'e. Waa tokko sitti mukaarra dhaabadhee inni duukaa buute kun sin qaanessu. Ameen jedhaa kaa. Keessa mirgaas qabaa. Inni duukaa bu'e kun nan qaanessu jedhame. Tani be dubbat innan duukaa bu'e kun nan qaanessu jedha. Namni amantee dubbatu bara kee guutuu umurii waggaa 30 jiraadhu, waggaa 40 jiraadhu, waggaa 60 jiraadhu, waggaa 100 jiraadhu, waggaa 80 jiraadhu, amalan geddaratu sittin jijjiiramu innati duukaa buute kun sin qaanessu. Innati duukaa buute kun sin qaanessu. In cabus si jalaa sin badu. Soo kanaaf Eliyaas duukaa bu'eera ilsee. Nama jabaa akka ta'e erga duukaa bu'ee booddee booliin gaafa kee rakkinni gaafa kee raajonni kutanni raajotaa birdoo biraa ta'anii gooftaan keessi biraa fudhatamuudhaaf jedha. Inni ati duukaa buute kun si biraa fudhatamuudhaaf jedha. Akkam goota gaafa dhan lakkisaa jedhe an sanas ta'e kanas ta'e biraanuuf. Haleluuyaa. Berani fin kan ke farra wa goda kan ke bor wa goda wa gesh. Jadi me harka nama sibuk ke duka bidin duka bute kuni jadin. Haras tau boris tau goda. Wana arasi goda jeda. Wana arasi goda jeda. Namni amantaa kee mirgaa walqabe. Maqaa Yesuus Kiristoosin kan ke farra kan ke bor innati duka bute kun wana arabana keef goda. Innati duka bute kun wana arajenya keetiif goda. Gaafa duukaa bu'e Eliyaas gara waaqaatti fatamuudhaaf gaafa jedhu gaafa Eliyaas biraa deemuudhaaf gaafa jedhu Eliyaas kaayyoo isaa sagantaa isaa gaafa xumure Elsee isa duukaa bu'e kanatti hojii isaa kennuudhaaf gaafa duukaa bu'uudhaaf gaafa sokkuudhaaf jedhu waa tokkotti chaalenjii tokkotu uumame. Chaalenjiin ho'i kun maal inni Eliyaas ol fudhamuudhaaf gaafa ga'e Elseen duukaa deemu akka Eliyaas gara waaqaatti fatamu Elseen hin beeku. Eliyaas garuu guyyaan gara waaqaatti ol fatamuusaa maal ta'e ka'eera jedha. Gaira kutan raajotaa wayii immoo irraa fagaatanii jiru. Gooftaan keessi biraa fudhatamuudhaaf jedha. Akkam goota jennaan homaa gurrarra yaa waan biraan dhaggeeffatu isa ka'ee ilaala. Isa wajjin manaa ba'ee ilaala malee waan biraan dhaggeeffatu. Namni asiin dubbate asiin waan biraa fidee gurra isaarra yaa'u isa qabatee ka'ee ilaala. Hallelujah. Hallelujah. Sakabatte kaade sa fuudhee ka'ee ilaani malee milkooftaati. Homaatti fakkaatu asiis homaatti fakkaatu jennaan akkeedhan yeroo Eliyaas ce'uudhaaf jedhee Yordaanosiin ce'uudhaaf galaan ce'uudhaaf jedhee gura waaqaa tolfatamuudhaaf gaafate Eliyaas akkeedatti galagalee Elsee jennaan ennaan na biraa deebi'ee ennaan achi gamatti ceetanii waaqayyootu na barbaada aarsaan dhiyeessaa ennaani lakki ennaan du'a lubbuu keetitti si biraa na fuudhe. Hallelujah. Nitofike latte duukaa deemtu kun si milkeessa baran. Du'a lubbuu keetitti maal an ta'u si biraa na fuudhe. Ammas asiin naqe hin fane beektaa asiin naqe hin qopheesse gara asiin naqe hin qopheesse gara na biraa fi jedhan si biraa nafu gonkumaa jedhan
an nama biraa argeen kaane waa'ee nama biraas hin beeku shaakala nama biraas hin beeku dubbii nama biraas hin agar haasaa nama biraas hin agar erguma waamame kottee gadaa jettee erga waan qabu dhiyeessi maanan beeka jedheen gidduutti waan biraa sagalee biraa dhaga'uun barbaadu sirraa addan bawwadeen sirraa addan bawwadan achi ceenaa isaa dhiyeessaa innaan lakkennaan innaan lafa dirattuun nagaadhe beenu eeyu kan amantu barana waaqayyoon itti duukaa buute kun waasii kenna na biraa fi kaa hoomaa kana booddee na wajjin deebanaa si biraa na foonaan jaari tokko gama teesseetu wayyoo ennaan eessa lixa gaa'etti maal ennaan biraa fudhatamuuf jedha akkam godhaa ennaan ofii yaadda'uun malee inni duukaa bu'e kun waa kennaaf gama dhaabbatee inni waa'ee kee waan biraa ta'u ganama kan hadhaga'u inni si waabe waaqoo si milkeessa ameen jedha ameen jira nama suukkee qabiiti hoduu gamaan dhaga'inii jedhin jedhi sagama haasaa sanaa jedhin sagama waan biraa ta'u sanaa jedhin hin dhaga'in jedhin inni itti duukaa buute kun jedha lafoo naattis hin gatu jedhin eewu namni amantaa kee mirgaan kaase akkuma amantaa dubbate sirratti ta'eera maqaa Yesuus nabiraaf si biraanaaf nabiraaf si biraanaaf maal si malee nama beeku si malee nama nagar situ na fuudhee ka'e si fedhee tan qabeenyaa koo dhiisee ka'e amma si biraanaaf indee egaa onnaa maal wayyaleenyaan si duukaan cehaa si duukaan deemaa gama teessee eettam goota sila odutti hin dabalanne sila odu wajjin bunannunne sila odu wajjin nyaata nyaanne unoo raajota 50 taanee jirra eessa kee dhattagaannaan taraa taa'uun nufu inni na waame jabaadha ishee taraatti si waamtu sana biddi bira darbi ameen jira ishee safaraatti si waamtu sana biddi bira darbi jedhan sila odu wajjin nyaanne sila odu wajjin nunne sila odu waamicha keenya keessa hin jirtu nu hookuta raajota 50 taanee jirra amma tam goota gaa ofii waa'ee kee haasa'u si waaqayyo gadi butatuun taane ol si buta waaqash abaddu ameen jira ishee safaraa sana waaqa sirraa gasha jadi mana masih bukan tu gini safarasan dan saudara ini jadi safarat ini betul jadi kalau si butera wak ayo jadi onam ni aman tajajila ke jirenya ke oji ke ofi safarat suamu ini sefude ke kalau si butera jadi ofi kodat ke suamu ini sefude ke kalau si butera jadi safarat siasa of tibeta safarat seketi nuo shantama tane bunadunna nuo jinyanna nuo jinnunna ma barakamna atam gotala esalitana la falitun kabaida hala dakato jana vagati ala bora babashia esaganan inni nafudeke kun jabada inni nawabe kun jabada inni dubachana kun jabada sichiga dimbo malenan ulfina narata yai ni sifudeke kun galmansiga ofisa barate si waam amen jira jira tu fadde bira darbe raida maatan wara safara si waam to wara goda si waam to wara chi si waam to sana o sa si waam duka de mati har kal finasi ka bejira amen abbal finasi ka bejira amen isa simbuvd amen isa singal amen isa sindagan isa lafa sinken sana masitin golfizim safrasi tin golfizim isa riyati tin golfizim isa ul finance wa mesra kira wa ante ftarato tal ul final la faqata haleluya atam godaga kaleessa won wajjin injiru shantama taane no wajjin injirra Eliyaaso bira deemuudhaaf jedha innoo qofaatti barbaadaa jira namtitti musali of jajaaf Eliyaas duukaa kaate of jajaaf deemte malee silayyuu tun wajjin riyaa taate ta'e akkas taati amma miidhamtiire ati miidhamtu amen jira amen jira amen miidhamudha ya dubada ni miidhamudha maaldaad maalindaad akkuma dubbatte kan siifaa ta'u miidhamtu ati otuun wajjin nyaattee ta'e otuun wajjin dhudhete isheetii wayya amma kan amma moo eessalitti gaa qofaasaa deebi'ee nama wajjin taa'ee haasa'u hin qabu nama wajjin nyaatu hin qabu nama wajjin dhugu hin qabu nama wajjin dubbatu hin qabu nama wajjin akkata isaantu dhiphachaadha malee inni dhiphachaa jiru sammuusaa keessa nama guddaan ta'a ulfinannatu narra bu'a eebbatu narra bu'a ayyaanatu narra bu'a dibatatu narra bu'a waan haaraa eegaa malee taraa eegaa hin jiru eewu namni amatu galgala kanaa kaasee waan haaraa mana keerraa habu kese mergal kaasa waan haaraa na argateedha ayyaana tira dubbada waan haaraa na argateedha bara kee haa ta'u tajaajila kee jireenya kee haa ta'u biddeen kee waan haaraa si argatan ameen
Ofi waa sagalaa sa'u. Ofi waa sagal dubbatu. Inni fuudhee kee amanamaadha. Amen. 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 Ofi waan sagalaa sa'u. Amen. Duukaa bootee waan nyaatu hin qabdammati. Amma ta'u fuudhaa tajaajilta malee. Maabara keenya keessa hin jirtu, darabee keenya keessa hin jirtu, mattan goota qofaatti hafta, abalummoo qofaa deema. Kan siin taane irraa adda bahi deemi qofaa. Amen. Amen jedhate. Amen. 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 Yeroo laalan qofaa fakkaata malee qofaa miti. Nama sadii si duukaa jira. Amen. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Amen. Nama akka harka kaa'atte lafarraa dhabde malee harka sirra kaa'atte si duukaa kan deemu. Amen. Aizo ala kaatoo chee lafa gaata. Iyyaati ani qofaa miti jedhaa. Kan na wajjin jirtu caala hedhaa. Namni amatu galgala kana kaateetu qofaa miti ati. Kan si wajjin jiru afaan qabachiisa malee afaan hin qabattu. Ameen jedhiga. Tonna wajjin hin jirtu maal taana yaa gooftaa. Maal taana garagaarota tolbaana reeffa diinota kollaana irra yaana. Gareessaatti maa jettan? Gareessaatti tolbaana. Gara dachaatti moo gara gaaraatti? Gara gadi buutti moo gara ol ba'uutti? Ilaa kun dachaadhani. Kun immoo kanaaf maali? Wal qixxeedhaa? Kun dachaadha kun kanaaf maali? Amma lafa silaan jira? Ol ba'ee moo ol hin baane? Namni amantu. Maqaan Yesuus galgala kanaa kaasee sadarkaan kee jijjiirameera. Safarri kee jijjiirameera. Iddoo dolmaa kee jijjiirameera. Lafa silaan jirtu achi ol baatee tameen jira. Nama harka isaa mirgaa kaasee achi ba'eera namni lafata. Nama achi ba'eera jedhaa kaa. Sagalee raajja kanaan safara keessaa baatee taati. Iddoo gadii keessaa baatee taati. Lafa gadii keessaa ganama kanaa kaasee sadarkaa biraatti. Amen. Nani? Galaana diimaa bukkee keenya, galaana bira keenyaan, Erdaasiin bira keenyaan. Eliyaasiin maal godhe? Maarramaa fuudhee galaana wakka godheen. Isumanni duukaa Elsaa'iin ce'e. Amma yuun didee namittiin biraafu. Jarri moo dhaabattee kolfiti. Hin qaanaa jirti jarri. Inni hin qaana'u. Isa qaana'uu qabate miti. Amen jedhame. Sasalphisu isa lafa onaatti gatee ba'uu qabate miti. Namni lafa onaatti si gata. Wayii tokko iddoo ta'e si gata miti. Kiristoos godhu fira lafa onaatti. Namni wayii lafa ga'ee si buusa miti sin dadhabedha miti. Lafa geessa dhabde ga'ee si bukkee kan dhaabatu Yesuus. Abrahaam amma iddoo ta'etti aggaariin seeroo waa boqonnaa jaageetti iddoo ta'etti gatee Abrahaam aggaariin. Iddoo ta'e miti bar. Lafa onaa miti lafa gate Bersheebaa lafa onaa ga'e. Amma lafa onaatti maal ta'e? Wajjinuma deema. Waan hundumaa baateef wajjin deema. Anna dhiba. Abrahaamis lafa onaa ga'uudhaaf Bersheebaa ga'uudhaaf galaan dhumuunis nyaati dhumuunis tokkuma ta'e. Amma achitti fuudhee ka'e fakkaata galaa. Kan achi malee fuudhee gaala. Amma kamitti lafa onaa bira gaafa ga'u bishaannis wanti nyaatamus wanti dhugamus galaan biraaf lafa onaa bukkee ga'ee achi hin dabarre. Silaa kan barbaachisu lafa onaatti moo lafa onaatti miti? Lafa onaatti. Galaa kan fuudhee gaaniin maaliif? Gaafa beeree nyaadha gaafa rakkate nyaadha malee gaafa qabu nyaadha. Amma achitti qabdi aggaar. Amma lafa onaatti Abrahaam qaba. Garuu waan nama dhibu keessa lafa inni dhume lafa onaatti. Silaa akka seeraatti lafa onaatti nyaatu moo lafa onaatti nama gargaara moo galaan fotanii kaan gaafa jiruudha. Gaafa hin jirre mitire namni amma jirtu si gargaara lafa hin jiretti Yesuus si bukkee dhaabata. Lafa qofaatti kakka'u godhee saxxadee dhufee kan si bukkee dhaabata. Lafa namni si gatutti. Abrahaam anaafate kana booddee kun Bersheebaa lafa onaadha. An kanan darbu kan kana achi lafa onaan kun kan keeti. Jireenyi onaan kun kan keeti. Gahee deebi'eerannaan sokken aggaarii bokkeeti. Kana achis sana achis kan kootuun taane kan Waaqayyooti. Amen jira. Nama daangeessa malee Waaqayyoon daangaa. Kottu baranna Waaqayyo miilla kee lafa onaa keessaa fuudha. Alaadii alaabash. Kottu waan namni danda'amu jedhees dhiise Waaqayyo waa'ee kee lafaa kaasaaf. Waan hin ta'u jettee dhiifte kottu Waaqayyo balee lafaa kaasa. Kakawdee gaafa Abrahaam achi deebi'u Abrahaam akka deebi kottu dana dhugaa. Abrahaam as gahee deebi'ee kakawdee gaafa Abrahaam deebi'u aggaar qofaa taate aggaar akkas sochootee filas Abrahaamtu galaa baatee sagalee Abrahaam beektu sagalee Waaqayyoon beektu mucaachi gattee dhaabbatte gaafa isheen dhaabbattu lafumti silan jire namumti silan jirre saata ta'ee mul'ate.
Aggaari naan hin sodaatin iyyi mucaa kee dhagaamera. Ameen. Eessaakka dhufe hin beekamu. Eessaakka dhaafagaa edda markee mirgaal kaaftu. Kan nama kana akaatee misiraachuu haaraa dhageessaati. Kan nama kana akaatee ulfina haaraa dhageessaati. Dhiiga Kiristootiin sagaleen sira jire, dubbiin sira jire, haasaan sira jire. Waaqayyo biraa kan nama kana akaatee mana keetti ta'eera. Abrahaam achi sokkeera. Mucaan immoo achi sokkeetti. Aggaar immoo Bersheebaa lafa keessa geesseetti. Wanti nyaatamus, wanti dhugamus Abrahaam fuudhee sokkeera. Abrahaam deebi'eera. Agalee Abrahaam malee immoo sagalee Waaqaa dhageessee hin beektu. Sagalee namaas dhageessee hin beektu. Dubbii Abrahaam beekti malee dubbii Waaqaa dhageessee hin beektu. Tu Waaqa hojii hojjetu agartee hin beektu. Tu Waaqa dhageessee barana Waaqoo nama harkaati fuudha. Ameen. Jedhamee Waaqayyo jedhame barana jedha. 2018 kanadha. Nama harkaana fuudhaa jedha. Of harkana kaawwata jedha. Nama harkaana baasaa jedha. Of harkana kaawwata jedha. Waan haaraan nyaataadhaa yaade. Maaltu siita? Maaltu siita? Eewu nama amantii dubbatu maaltu siita? Nama harkaasi buusee si kadhatu hin taane waan haaraa si godha. Nama harkaasi buudhee si kuffisatu hin taane waan haaraa si godhaan jedha. Kan namaa hin ga'a miiraa fi namaa cufaa. Miiraa fi Waaqayyo siif haa banamu. Beekamtii namaaf qabdan miiraa fi isaa cufaa. Jireenya koo keessatti gahee guddaa hojjetan na fayyadattee kan qabdu cufi. Amma kan booddee miiraa fi kan Waaqayyooti. Hojiin kan Waaqayyooti. Satana mul'ata. Aggaaran eenyaan. Iyya kenna ga'e moo iyya mucaa kenna ga'e? Iyya mucaa kenna ga'e. Iyya mucaa kenna ga'e maal? Kan kee sagalee kenna ga'e ishee sagalee isaan beektu. Sagalee biraan beektu waan ta'eef homaan beektu. Mucaan immoo dhimma isaa iyya beela'ee iyya malee kan kadhannaa godhe Waaqayyoodha. Waan mucaan maal waan ta'eef iyya kadhannaa beeka miti waan beeleef iyya. Eebuu mucaa kana ga'e moo iyya mucaa kana ga'e moo Waaqayyoodha. Ijoolleedha waan ta'eef ijoolleen immoo maan beektu. Ameen jira. Aggaariyyuu mucaa maan qabattee gargaaramte. Ameen jira. Barana wayiin qabeessi gargaara Waaqayyo. Ameen hin jettu. Waan maan qabeessi gargaara Waaqayyo. Waan maan qabee balbala sii bana Waaqayyo. Waan maan qabee Waaqayyo si baasa. Ela mucaan beelof ta'iti. Haadha dhabdeetti waan hundumaa waan nyaatu dhabdeetti garaa keessaa iyya mucaa. Waaqayyo immoo iyya mucaan jedhe kadhannaa boo'icha mucaan dhaga'een. Maalennaan sitti boo'uu dandeessi harma dhabdee boo'uu dandeessi garuu jedhe ati si yaaddoftu mucaarraas sirraas nan cufa jedhe. Eekko namantu Waaqayyo nama kana kaasee baajata mana kee cufeera. Baajata jireenya kee cufeera. Jedha Waaqayyo jedhame narraas mana koorraas ganama kana kaasee narraa cufeedha. Jedha narraa cufa jedha. Waan sirraa cufu mala sirraa cufe waan sirraa banu mala moo sirraa bana Waaqayyo. Miiraa fi sirraa cufu mala sirraa cufe miiraa fi haaraa moo si bana Waaqayyo. Jedha kana cufee jedhame kana baneera jedha. Akka godha kana cufee jedha. Kana baneera jedha. Akka samboodii godha sabooddee kana cufee jedha. Saduraa kana baneera jedha. Eewu namni amantu 2018 guyyaarraa kaasee inni dura kee banameera. Inni dura kee banameera. Inni dura kee banameera. Sabooddee cufeera miiraa fi isaa Waaqayyo. Sagalee Waaqayyo maal jedha? Saboodeetti haadha keessan iyya mucaa kee maal ta'eedha? Dhaga'eera. Aggaariin galagalii ilaaleedha. Abrahaamin agartadhe. Abrahaamin agarta kana booddee hin jenne. Abrahaamin beekte waan ta'eef Abrahaamin agarta hin jenne Waaqayyo. Iyya mucaa kee dhaga'eera. Kanaaf galagalii ilaaleedha. Abrahaam biddeen wayisii kaa'e hin jenne. Wanti wayisii dhufeera hin jenne. Galagalii ilaaleedha. Iddoo matoon alatti ilaaltu kana keessaa burqaatu baa'edha. Mucaan kee sin dhugaa, ati sin dhuddaa, dhuddee deebuu baatedha. Ameen. Ameen jettan. Ameen. Gaafa kee booddee Waaqayyo ija maal godhe jaggaan maal godhe? Hin banne moo hin banne? Akkama galagaltee burqaa ija gaar baneedha. Ija ishee matu baname. Sida isheen ija foonii sana foon haa ilaalee gaddu qabdi malee ija fuuraa isa banamaa isa duwwaa keessa akka waa jiru ishee banamaa miti. Kun ija fuuraa sin ta'u. Kun ijuma fooniiti. Ija fuuraa keenya namummaa keenya guutummaa irra jira. Ameen jira. Kana ija fuuraa gootaniin fayyadamina kun ija foonii itti lafa laalluudha. Garuu qaroo fuuraa keessiif haa banu Waaqayyo. Ameen. Ija foonii kanaan gaafa laaltu sodaatta gaafa lola agartu gaafa rakkoo laaltu sodaatta. Ina fuuraa gaafa banamu garuu inni itti foonii agartu kun sitti mul'atu. Isa waaqarraa sitti mul'ata. Isa jiru sitti mul'ata. Isa waan haaraa sitti mul'ata.
Eew namni amatu ganama kana kaasee karaa fuuraa kee abadu waaqash. Taa'e eebbifame. Ija kees ija ishee banee agartanii bishaanis ila jira unaadha moo unaa miti? Duwwaa moo duwwaa miti? Jallisii ree waaqayyo achuma keessaa burqaan maal ta'e? Mbaye. Yeroo iji ishee banamaa hin taane unaadha. Eega ishee baname garuu unaa miti. Lafti waaqayyo funaan hin jiru waan ta'eef. Ameen jira. Waaqayyo lafa hundumaatti hojjechuu hin danda'a waan ta'eef. Elsaa'iin Eliyaas ce'ee eega ce'anii jira darbii eega ce'anii booddee galaanni rameera ce'aniiru. Elsaa'iin gaafa sana gaafa Eliyaas galaana hiru callee dhaabatee ilaala. Shaashiin sunis maarramaan sunis Elsaa'iin hirka jira Eliyaas hirka jira. Kan galaanni Eliyaasiidhuma dinqii hojjechaa kan jiru Eliyaasiidhuma. Elsaa'iin deekoo amma deemee ilaalaa jira. Ce'anii gama ga'anii akkas galagalee ilaaleetu amma yoon si biraa deeme maal akkasii godhuu barbaaddaa jedhe. Maal akkasii godhuu barbaaddaa jedhe. Ayyaana sirraa dachaa naaf haa ta'uu danda'a. Kunillee gaaffii ulfaataadha. Waan an gochuu danda'u miti. Waan hojjechuu danda'u miti. Abbaan hojii kana lafa jira. Abbaan ayyaanichaa lafa jira. Abbaan sagalichaa lafa jira. Ana akka miti ayyaanichi. Garuu jedhe waa tokko duwwaan si ajaajele. Gaafa lubbuu ta'u yoo na agarte sii taa'e. Ija keen kaachifadii waaqarraa. Ija keen buqqifatin. Rakkina irraa ilaaltee akkasin jedhi ilaali gara waaqayyo. Waa'ee keetiin waan hin jedhetu jiraataa ta'a. Yoo na agarte garuu gaaffii ulfaataa gaafatte jecha jabaadha. Jechi kun abbaa qaba, dubbii kun abbaa qaba, ayyaanni kun abbaa qaba, sagaleen kun abbaa qaba. Erga jettee immoo yoo gara waaqaatti gaafa lubbuu ta'u na agarte sii ta'a jedheen. Waaw maqaa Yesuusiin ganama kanaa kaasee waa siif haa ta'u. Sita Elsaa'iin kee calluma eeggate yeroo duumessi waaqarraa dhufee duumessi guddaan waaqarraa dhufee ulfinni guddaan dhufee duumessa keessaan gaafa gadi bu'ee humni guddaan gaafa jedhee ursaa dhufee Eliyaasiin sakkodee fudhatu Elsaa'iin duukaa laallaan uffannaan Eliyaasirraa Elsaa'iirraa haala diikaatoo jee waan si ajjeetu tuutaan waan ulfinaan ga'u ganama kana sirra bu'ee aan jedhaas shaashiin inni galaana hidhe sun Eliyaas kan itu Elsaa'iitti. Utuma Eliyaas ilaalu Elsaa'i duumessa utuma Elsaa'i ilaalu Eliyaas duumessa keessaa maal ta'e? Ol sokkeedha. Waa rakkinarraa dhiphinarraa yaaddoftu keessaa safaratu yaaddoftu keessaa barana ol si buteera waaqayyo. Ol si buteera gara ulfinaati. Ol si buteera gara eebbaati. Jennaan deebi'ee dhufee shaashii fudhatee dhufe. Shaashiin ana kaleessa loo Eliyaas hirka turte galaana hirteetta waan ta'eef har'as hojjedhu gaadhe. Galaana irratti gaafa buusu maal ta'e? Ni ramte. Galaana gara keenyee jee jarri samma mandaraa kee teessee indee gooftaan Eliyaas jalaa Elsaa'i jalaa fudhatameera akkam gooti namittiin kun eessa dhattira nama si yaadda'uuti kan. Si jalaa si barbaannu gooftaa keessa jalaa fudhatame si barbaannu jenna. Sila rakkatoota rakkadhaa dhimma keessan. Ani lafa ni dhaqeen beekaa isin immoo jooraa warri joortan. Ameen jedhaa. Warri waan lafarraa yaadde waan lafarraa yaadde waan majoorti. Ani garuu achiin deemade. Lafanni dhaqeen beekaa iddoonni dhaqeen beekaa waa hin hojjedhu beekaa hojiin eegaa jira jooraa barbaadaa. Annee barbaanne dhaqaa hidhanii isin. Isheen kaan waa ashaatti namni miti isheen kaan bishaan keessa barbaadde Eliyaas achi hin jiru garuu ol baheera. Waa tokko sitti immoo lafatti si barbaadan hin jirtu. Lafatti si eegan hin jirtu. Eewu namni amane lafatti na barbaadan hin jiru namni dhumee afaan isaatiin. Lafatti na eegan sana hin jiru jedhaa. Ofii achitti si eegu wata chiifaateet. Ofii achi si ilaalu wata chiifaateet. Kan ulfinaatti. Eegasii booddee dhufee galaan darbee darbee dhufee asitti mandaraa tokko dhaqe. Mandaraa kana gaafa inni dhaqu biyyattiin biyya maaliiti? Biyya beelaati. Biyya rakkinaati. Kutanni raajotaa sammas achi keessa jiru jedha. Kutanni raajotaa ammas achi keessa jirudha. Waan nyaatan hin qabanidha. Waan dhugan hin qaban jedha. Jireenya itti hadhaadha. Elsaa'iin akka jedhe hojjetoota isaa ofitti waameetu jarri kun waan nyaataniif akka isaan argataniif xuwwee guddaa abiddarra kaa'aa jedhe. Xuwwee guddaa fidaatee abiddarra kaa'aa jedhe. Waan nyaataa haa hojjetamuuf jedhe. Haa nyaatan jedhe. Haa nyaatan jedhe. Eega akka jedhe booddee namichi tokko saama keessaa maal ta'edha? Caakkaatti nammaniitu wayinii ciruu jalqabanidha. Wayinii ciruu gaafa jalqaban namichi tokko maal ciradha? Mul'ata waan hin qabne maal cira? Hadhaa. Amin jedha.
warri hadhaa sitti facaasuu barbaadan barana fuula kee duraa hin godaan. Ameen. Maal cireedha? Hadhaa ciree isayyuu maal jedha? Wayyaatti qabachuun akkasii Oro ijoollummaa maal goona boqqolloo? Keetti wayyaatti qabanne wayyaatti qabanna. Keettitti naana qaa'inna. Keettitti nuuna keetti qabannee deemna. Namitittiin akka godhe wayyaatti maal godheedha? Wayyaatti ciratee dhufeedha. Akkatti wayyaatti qabatee dhufeedha. Dhufee akka godhe distiitti gaafa naqu nama dhibuu keessaati hadhaadha. Bayyesuusin. Hadhaa dhugee hadhaa nyaate hadhaa si nyaachisuu kan barbaadu sirraa hidhu Waaqayyo. Ameen jedha. Ameen. Tajaajiltoota warra hadhaa ciran sun. Tajaajilaa jiru tajaajiltoota jiru. Tajaajiltoota dhaabe hadhaa kan cire tajaajiltoota. Hadhaa baate walaa wayii isaan beeku beektaa maqaaf tajaajilaadha malee hadhaa mi'aa adda baasee hin beeku. Namoonni baay'een irra wanta booruudhaan kan booree maan ni beektaa tajaajiltoota booreessi bitee tajaajiltoota waan hadhaa obaase bitee garuu baran si yaa dhangalaasa Waaqayyo. Ameen jira. Akkatti wayyaatti ciree fidee maal ta'edha? Nyaataaf haa ta'u dheeddu distiitti naqeedha. Gaafa inni bilchaatu jarri gaafa fudhachuutti kaani summiidha nama ajjeesan. Elsaa yennaan nuusila yoo fi tajaajiltoota malee ofii jiraanna malee homaan bennu kadhachuus hin dandeenyu jijjiiruus hin dandeenyu erga jette nuu jijjiirika. Barana situ barbaadama. Ameen jedhas. Safara keessa biyya keessa nama furmaataa siyaa godhu Waaqayyo. Ameen jedha. Maaluma nyaattanii waan dudda adda baafadhaa. Yeroo baay'ee paastariin fa'aa maal jedhu? Waldaa safara kee jiru tuun taa'in waldaa kamiin naqaa jedhu. Waldaa safara keetti dhiyoo tuun taane waldaa wangeelatti dhiyoo dhaqaa waldaa kiristoositti dhiyoo dhaqaa jedhu mitire. Waldaa safara keenyaa tuun taane iddoo kiristoos jiru. Ameen. Hadhaa kan baate eenyudha? Tajaajiltoota bara. Hadhaa ciree kan dhaqee eenyudha? Tajaajilaatu hadhaa ciree dhaqe. Hadhaa dhaqee summii nyaachisuudhaaf kan ka'e eenyudha? Tajaajilaadha. Jarattoota nyaattee ennumti. Elsaayi immoo isaan fixuu dhaqatu hin taane rakkina jalatti argee dhaqe. Elsaayi nama Waaqayyoo hojjetaan isaa dhufe wanta kana keessa wanta gaariin hin jiru, wanta nama ajjeesu jira, wanta nama miidhutu jira, wanta nama jireenya namaa miidhutu jira, wanta jireenya namaa ajjeesu jira. Maal wayya jennaan akkas jennaan sabi kun utuu nyaatee ennumin waatu ta'a jedhe. Abeet 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 maqaa Yesuusiin ganama kana kaase summii namaan sii kaamu summii haalaan sii kaamu summii safara keessaa sii kaamu waajjira keessaa biyya keessaa waan nyaattu waan dhudhuun ganama kana kaase duwwaa godheera Waaqayyo. Ameen jedha. Waan sii qophaa'e sana Waaqayyo kaaseera. Nyaata Waaqa keessa hin jirredha waan ta'eef. Elsaayi maal godheedha? Daakuu waaraa fidaa dhedhee daakuu waaraa fidanii maal ta'an itti naqan jedha. Sa'aatii masanaa kaasee wanti nama ajjeesu maal ta'e? Summiin nama ajjeesu maal ta'e? Achi keessaa badeedha. Maal haaraadhaan? Daakuu haaraadhaan. Daakuu haaraa gaafatti nammo eegasii booddee namtichi tajaajilaadha garuu hin beekneedha. Hin beekneedha. Hin beekneedha. Yeroo baay'ee daandiin mul'ataa tajaajilaa karaa sadii mul'atni namni karaa sadii gara namaa dhufa miti tokko waaqaraa tokko seexaraa tokko foon irraati ni tokko waaqaraa tokko seexaraa tokko foon irraa. Ni waaqarraa persentii isaa xiqqoodha. Inni foonii garuu persentii isaa haayidha. Wanti yaada Waaqayyoo adda dhufa godhuu ganama kana sirraa hidhama. Mana kee irraa hidhama. Jireenya kee irraa hidhama. Ergasii booddee maal ta'e? Akka nyaataniif haaraa godhee maal godhe? Namaaf dhiyeessedha. Wanta dhiyeesse wanta ajjeesuu barbaachisu maal ta'e? Keessaa du'eedha. 2000 keessaa summii si ajjeesuu barbaadu ajjeeseera Waaqayyo. Waan nyaattu waan dhudhuun si ajjeesuu kan barbaadu ajjeeseera Waaqayyo. Gassittanii yoo gara gadiitti lakkoofsa 42 kaatan ilaaltan immoo namicha tokko tadha waan qabu keessaa Elsaayiidhaaf fideedha. Waan qabu keessaa kennaa haaraa keessaas isa durii keessaas waan qabu fideedha. Namoonni Elsaayi bukka jedhu nama dhibba tokko turan. Wanti inni fide kuni nama dhibba tokko hin ga'u. Wanta inni dhiyeesse kun nama dhibba tokko hin ga'u. Elsaayi maayidha saba kanaaf kennaa nyaatanii jedhe. Kennaa nyaatanii naani inde maali nama amma kanaa wanti xiqqoodha kuni
Makiinaan araarraa minaan durii waan xiqqoo fide waan ta'eef namoota 100 kana ga'uu hin danda'uunaan. Ga'uu hin danda'uudhaan. Kennaa nyaatanii nyaatanii haquufanii. Ameen jedha. Sagaleen dubbachuu barbaade hin quufta barana. Si quubsa Waaqayyo jedha na quubsa Waaqayyo jedhame. Maayitan. Maayitan. Maaliin siin jedhe? Bara mantan akka quuftan. Maqaa Yesuusiin bara summiidhaan duutu hin taane bara quufaa siif haa ta'u. Hin quufta gaafattu biddeen tokko nama tokkotu biddeen 5 nyaata miti. Hin quufta gaafa siin jedhu biddeen 10 nyaatta miti. Hin quufta gaafa siin jedhu uteelaati yeroo hundumaa foon nyaatta miti. Akkatti si quubsu qaba Waaqayyo. Namni biddeen 5 nyaateef hin quufu. Kan nama quufsu simboo fulfina Waaqayyooti.